Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kana gubbatti waan jedhanii fi oduu kanaa fi kanneen biroo jajjaboo ta'an kan biyya keessaa fi alaa odeessa keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa News oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hammadhuma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Brigadier General Salamon Ajaja Easy Kibba, Colonel Girma Ayyale, Colonel Geetaachoo dabalatee lola guddaa zoonii Kibbaa Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessatti banuudhaaf qophiitti yeroo jiranitti fi humna waraanaa 25,000 ol Kibbatti yeroo walitti qaban kanatti General Marroo fi itti aanaan General Marroodha Jaal Gammachuu Abbooyyee Jaal Sanyii Nagaas waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna mootummaa isaan loluuf jiru kam barbadeessuudhaafis qophii irra jiran jechuudhaan imanii jiru. Waraanni mootummaadha kooriin 205 humni 10,000 ol Kibba Oromiyaa keessa qubatee jiru waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf humna dhabuun waraana rejimentii lamaan naannoo Somaalee Dooloorraa fudhachuunsa beekamee jira. Humni waraanaa guddaan 25,000 ol Kibbatti waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf walitti qabamanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo WBO hanga gayya 30tti Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu qabna jechuudhaan karoorfatee socho'aa kan jiru mootummaan federaala Itoophiyaa. Opereeshinii marsaa kanaatiinis waraana bilisummaa Oromoo WBO irraa haleellaan gurguddaan irra qaqqabuudhaan ammoo abdii murannaa keessa akka jiru beekuun danda'amee jira. Waraanni mootummaa kan Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessaa WBO qulqulleessuudhaaf dirqama fudhatee bobba'e kooriin 205 WBO Boorana Baatii fi Gujii Ba'aa keessa jiru loluudhaaf humna kan qabne iyyachuun humni rejimentiin lama ammoo naannoo Somaalee magaalaa Dooloorraa akka dabalamuuf godhamee jiraachuu maddeen keessoo waraana mootummaa gabaasanii jiru. Ajajaan koorii 205 Koloneel Girmaa Ayyalee opereeshinii ammaa kana humna qabanii milkeessuu akka hin dandeenye dubbachuudhaan humna naannoo Somaalee magaalaa Dooloo qubatee jiru koorii 87ffaa irraa rejimentii 2ffaa fi 4ffaa buqqisuudhaan gara Boorana Ba'aa Liibaanitti ammoo qobsiisee akka jirus gabaafamee jira. Lola amma banuudhaaf jiran kanaaf hoogganaan isaanii Brigadier General Salamon Ajajaa Easy Kibbaa Koloneel Girmaa Ayyalee ajajaa koorii 205ffaa Koloneel Geetaachoo ajajaa koorii 87ffaan ammoo durfamu zoonii Kibbaa Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessatti lola banuudhaaf qophiitti akka jira maddeen keessoo waraana gabaasanii jiru. Lola marsaa jalqabaa irratti waraana bilisummaa Oromoo WBO'n haleelamuun kisaaraan guddaan kan isaan mudate loltoonni mootummaadha. Marsaa ammaa kanatti ajajaa Easy Kibbaatiin hoogganamuudhaan loluuf akka jiran kan beekame yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamittuu opereeshinii isaanii qolachuudhaafis qophiitti akka jirus beeksisee jira. Lolli Oromiyaa marii malee lolaan xumura erga dhabe waggoota 4 ol kan lakkoofsisee jiru hoggaatu. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kan WBO Jaal Marroonis Oromoo hoggaatu. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaas Oromoodha. Akkasuma muummeen ministeera Itoophiyaa Oromoo ta'e osoo jiru Oromiyaa keessatti humna Oromoo isa lolaa jiru waliin ammoo marii maaliif godhu dadhabeen gaafii kallatti deebii dhabe tahee jira. Tigraay irratti ammoo lolli waggaa 2 gaggeeffamaa ture. Waggaa 2 booddee ammoo mariin xumura itti gootus kan Oromiyaa waggaa 4 lakkoofsise. Lolaa fi mariinis osoo xumura hin argatin itti fufee jira. Ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromootii fi kan waraana mootummaa ammoo kan ታሪክ ይቅር የማይለውን አደጋ የሚያስከትል መሆኑን ግልጽ ነው። ብርጌደር ጀነራል ሰለሞን ሀገራችንን ከውጭና ከውስጥ ጠላት ለመከላከል አንድነቷን ለማስከበርና የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ክቡር ሕይወቱን ለመስጠት የተሰለፈ ማንኛውም የሰራዊቱ አባል የዚህ እኩይ ሴራ መሳሪያ ሊሆን ፈጽሞ አይገባም። የብልጽግና መንግስት የጊዜያዊ ስልጣኑ ሲል ትናንት የሰሜን ዕዝ ሰራዊት አባላትን የባህር ጠላት እንኳ ያደርገዋል ተብሎ በማይታሰብ ዘግናኝ ሁኔታ በግፍ የጨፈጨፉትን እንዲሁም በአፋርና በአማራ ህዝብ ላይ በቃላት መግለጽ የሚያዳግት ግፍ በማድረስ ይቅርታ
ይሉኝታ የሌለው የሀገር ክህደት ወንጀል የፈጸሙትን የጦር አበጋዞች ያላንዳች ተጠያቂነት እንደፈለጉ እንዲሆኑ ከማድረግም አልፎ አሁንም ለሌላ ዙር አውዳሚ ጦርነት የሚያደርጉት ዝግጅት እያየ እንዳላየ በዝምታ በሚያስተናግድበት ወቅት የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር የሰራዊቱ አለኝታና ደጀን መሆናቸው በተግባር ባስመሰከሩት በፋኖ በአማራ ልዩ ኃይልና የአማራ ሚሊሻ አባላት እንዲሁም በክልሉ ሰላማዊ ህዝብ ላይ የግፍ ጦርነት ማወጁ ሊወገዝ የሚገባው ተግባር በመሆኑ የመከላከያ ሰራዊታችን አባል የሆኑ ሁሉ የተቃውሞ ድምፃችንን እናሰማ። ምላሹ አሉታዊ ከሆነ ደግሞ ከሚዘመትበት ኢትዮጵያዊ ወገናችን ልንቆም ግድ ይለናል ይገባል። ተቀዳሚ ተአማኒነቱ ለሀገርና ለህዝብ ሆነ ሰራዊት በራሱ ሰላማዊ ህዝብ ላይ አይዘም። ስለሆነ ሰራዊቱ ጓዳችን መሳሪያን በአማራ ህዝብ ላይ እንዳታነሳ ስናሳስብህ በአንጻሩ ያለአግባብ ከተዘመተበት ኢትዮጵያ ወገን ጎን በመቆም የሰራዊታችንን አኩሪ ታሪክ እንድታድስና ውድ ሀገርህን እንድትታደግ ጥሪያችንን በማቅረብ ጭምር አብይ አህመድ በአማራ ህዝብ ላይ ያወጀው ጦርነት በኢትዮጵያ ሰላምና በሀገራዊ አንድነት ላይ የተቃጣ አደጋ ነው። ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ለፍትህና ለቃል ኪዳናችን የቆምን የመከላከያ ሰራዊት Sensa jalqabaa kan taate Afrikaa kibbaa yoo taatu ammoo amma Itoophiyaa fi Masri Afrikaa irraa itti dabalamanii jiru. Biyyoonni miseensa BRICS kanneen baay'ina uummata addunyaa dhibbantaa 40 kan qabaatan yoo ta'u, dinagdee biyyoonni miseensa BRICS ta'an ammoo 5 qaban dinagdee addunyaa keessaa akka 26 kan qooddatudha. Dinagdeen biyyoota kanaa ammoo dabalaa deemuun gabaa addunyaa keessatti dhiibbaan isaan uumanis guddataa jiraachuun isaanii himamee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa jidduutti lixa Wallaggaa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiraachuun barame. Humni komaandoo masaraa mootummaa osoo hin hafin iddoonni magaalaa guddittii Finfinnee poolisii federaalaa fi poolisoota idilee dabalatee lolli intarnaashinaal jedhamuu danda'u fulaa fi fuulatti lixa Oromiyaatti WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi humnoonni waraanaa kumoota lakkaa'aman lola kana gubbatti dhumuun isaanii himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lixa Wallaggaa bakkoota adda addaattis lola gurguddaa gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. WBO yeroo kanatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiyyi irratti fudhachuu jabeesseetti fufuudhaan guyyaa har'aan tanaa lola gaggeesseenis waraana hedduu Oromiyaa iddoo awwaalcha godheefii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO godina lixa Wallaggaa naannoo Sibuu magaalaa Hawwee fi akkasuma Daamaatoo Barraatti ammoo lola guddaa gaggeesseen tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa irratti fudhatee waraana kumaan barbadeessuudhaan gosoota hedduus booji'ee jira. Kanaanis konkolaataa hedduun lola gurguddoo asaasaa fi akkasumas balaa waraanaa kanarraa hiikuudhaan kan qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu WBO'n lixa biiftuudhaa himee akkasuma